Attam jirtu uummata Oromoo, dargaggoo Oromoo, shamarran Oromoo hundumti keessan attam jirtu fayyaa keessanii. Eegan nagaa isinii dhiyeessee booda haasaanii gochuu barbaadu, yaadan dabarsuu barbaadu, dabarfachuu barbaaduun qaba. Uummanni Oromoo dararanni amma keessa jiru ilaalchisee wanta shira wayyaaneen hojjetaa jirtu ilaalchisee yaada koo dabarfachuudhaan barbaada. Dhaamsan ijoollee dargaggootiif dabarsuu barbaada. Maqaan koo Daani'eel, kanaan duras immoo dhaamsa tokko tokko dabarsaan ture. Maybe video koo kana as darbe kana agartaniitu ta'a yookiin immoo nagarree ta'a. Yoo nagarrees immoo ilaalaa jechuu kooti. Har'a wanti ija keenya duratti ilaalaa jirru, wanti nuyi dhugaa ba'aa jirru tokko badii hammamiitu saba keenyatti adeemaa jira. Sabi keenya hammam dhumaa jira. Sabi keenya duguggaan saba keenya irratti deemaa jiru kuni attamitti ilaalama. Addunyaan attamitti ilaalla, nuyi attamitti ilaalla isa jedhu kana shira wayyaaneetii wajjin walitti qabnee ilaaluu qabnaa jechuudha. Wayyaaneen shira kana kan isaan jalqabanii gaafa dedebiititti galanii kaasaniiti. Yeruma jalqabanii kaasanii tokkoffaa adivaayizaroota baay'ee qabu turanii, lammata immoo shiraan adda naga'anii namoota isaanii rukuchiisuudhaan, namoota isaaniitillee uummata Tigraay illee uummata hin hille ta'uu isaanii si'a lama si'a sadii agarsiisaniiru. Haa ta'u malee kan beekuun nurra jiru jarri kunii kan ofii isaaniitiif hin hille, kan saba isaaniitiif hin hille taayitaa argachuudhaaf, biyya namaa qabachuudhaaf shira isaan dabe isaaniin hojjetin hin jiru yeroo jabana dargii jechuudha. Isa booddee immoo uummata Oromoo irratti shira isaan hojjetanii uummata Oromoo akka isaan itti ficcisiisanii, uummata Oromoo Shaabiyaadhaa wajjin walii galanii akka isaan itti mooraa keessatti fixanii, Oromiyaa kana xiqqeessuu sasee jedhu ajendaa mallas lafa kaa'e kana majoritii isa jiru kana maayinoritiin godhas akkuma jedhe kana lafa hamma barruu harkaan geenye baadimmee jedhanii beekaa sobanii loliinsa uumuudhaaf jeeqamsa kaasuudhaanii uummata Oromoo 100,000 dargaggoo Oromoo 100,100 walachitti fixaniiru. Kana hundumaa ija keenya duratti ta'e. Wayyaanee irraa wanti eenyu tokkoyyuu hin jiru. Badiisa eenna, dhumiinsa eenna, lafa keenya albuudaa lafa keessaa saamuudhaaf, wanta lafi keenya biqilchu hunduma isaa saamuudhaaf, humna isaanii aangoo isaanii jala gashachuudhaaf, waggaa 100 biyya keenya kolonii jala gashatanii akka kolonaaizii godhan jiraachuudhaaf wanti isaan hin goone hin jiru. Warra gorsitoota baay'ee qabu, gorsitoota warra westiidhaa qabu, biyya Arabaa keessaa gorsitoota qabu, Shaabiyaan hin gargaara. Kuni waan itti fufuudha, waan dhaabatu miti. Garuu kana ilaallee nuyi attam goona. Oromoon immoo karaa isaa maal gochuutu irra jira isa jedhu ilaaluu qabna. Mee shira wayyaanee kana ilaallu. Amma yeroo darbe kana maal gooti? Sumaalee dhattee federaala ishee gashitee, poolisii ishee gashitee, Sumaaleetti sillolee jettee, Sumaalee waggaa meeqa saba kana wajjin jiraate? Sumaalee walirraa hore, saba walirraa hore kana maqaa dha'uudhaanii ofuma isheetii seentee dargaggoo Oromoo fixxee shamarran qalteetu jaarsaaf jaartolii ijoollee gara keessatti ol ariiti. Maaliif istiraatejii kana filatte? Jalqaba seentariidhaa jalqabde. Seentariidhaa gaafa jalqabdu dargaggoon irratti dammaqe. Isa dhiiftee isa lafa keessee dubbiin kun sensitiivii kan jedhuudhaanii karaa fagoo dargaggoon qaqqabuu hin danda'u. Attenshinii namaa arguu hin danda'u kan jedhuudhaaniiti. Uummata karaa bitaaf mirgaa walitti cafaquudhaaf. Pilaanii isa godhatan kana uummata Oromoo fixuudhaaf lafa isaa fudhachuudhaaf lafa isaa dhuunfachuuf isa jedhu kana isa pilaanii isaanii. Wanta na dinqe isa duwwaa miti. Uummata Oromoo achi irraa kaasanii ari'anii ajjeesanii qalanii irraa ari'aa uummanni Oromoo hamma danda'u dura dhaabataa. Warra ari'amee dhufeef immoo daldaltoonni isaanii buusaa. Keessumatti warri dhaabi jaarmaan isaanii wajjin hojjetu buusaa haa buufnu jedhanii warri harka dhiiga Oromootiin harka laaqqate, warri wayyaanee wajjin Oromoo qabsiise, warri wayyaanee wajjin Oromoo fixaa ture achi as ba'anii buusaa buufna jedhanii hipokrasii akkasiiti. Munaafik inni jedhamu afaan Arabaatiin hipokrasii inni jedhamu isa akkasiiti. Hipokrasii ija baase kan wayyaaneen hojjetaa jirtu. Karaa tokko
dhattee ofisheetiin Sumaaleetis hin fite jettee ofisheetii uummata keenya ariiti. Karaa kan biraa immoo addanaa warra isaanii wajjin hojjetu jaarmaa isaanii wajjin hojjetuu fi namoota dhuunfaa kan ta'an isaaniin kaaftee gargaarsa godhaafi jetteetu qubachiifti. Ani gargaarsa gochuurraa uummati Oromoo achitti wal gargaaree hamma danda'e walirratti yaa'ee wal gargaaruusaa wal bukkee dhaabachuusaa dura dhaabataa jiru. Garuu mishinii wayyaanii isa dudduuba sana jiru. Kaleessa achi ariitee har'a immoo baankii bantee gargaarsa bantee warri ishee wajjin dhaabatanii fira fakkaatanii ishee wajjin dhaabatee Oromoo nyaataa ture, saamaa ture, ajjeesisaa ture, qalchiisaa ture. Isaanumaan iyyuu immoo buusaa fidaa jettee akka nama gaariitti achi as mul'achuu barbaaddi. Uummanni Oromoo kana itti dammaquu qaba jechuudha. Kana itti dammaquu qaba. Uummanni Oromoo kanatti dammaqee kana wayyaaneen kanaaf akka deemtu beekee ofirraa faccisuu danda'u qaba. Yoo gargaareesi uummanni achi hiyyeessi achitti wala gargaaru. Achumatti wala gargaaru. Garuu ani pointiin guddaan inni hin barbaachisa jedhee yaadee ka'ee har'aa uummanni Oromoo kan inni barbaadu jaarmiyaadha. Uummanni Oromoo jaarmiyaa hin qabudha. Jaarmiyaa isarraa lolu hin qabu. Uummanni Oromoo waggaa hamma kana keessuma eeguman qooda fudhadhee iyyuu wallaasoo kana keessatti wanti uummata Oromoo hin yaalin hin jiru. Nagaadhaan ilmaan Habashaa wajjin jiraachuudhaaf. Jabana Haayile Sillaaseetii kaasee wanti hin godhin hin jiru. Jabana Dargii waan hin godhin hin jiru. Wayyaanee wajjin agartan wanta isaan hin godhin hin jiru. Uummanni Oromoo. Kana hundumaa Habashaan ilmaan Habashaa kana fudhachuu hin dandeenye. Hamma danda'ametti uummata Oromoo harka isaanii jalatti irree isaanii jalatti koloneeffatanii akka garbaatti bitanii jiraachuu lafa isaa albuudaa isaa kana saamuudhaa fi murteeffatanii wanta ka'anidha. Osoo nagaa barbaadani warruma nagaa barbaadnayyuu nagaadhaanitu mirga keenya eessifannadhe kunoo Mararaa Baqqalee fa'aa hamma ammaatti hidhanii hidhaa keessa jiraachisu. Kanaanii uummanni Oromoo kanarraa kompiliitilee abdii kutatee fuula isaa hundumaan gara lolaatti duubuu qaba uummanni Oromoo. Kana malee tasa wanti Oromoo baasu hin jiru. Amma osoo jaarmaan jiraate Oromoon jaarmaa qabaate Oromoon kuni inni lafarraa buqqa'u inni duullee irratti banamitu lafatti baqatu qabaata. Mee seenaa tokkonis yaadachiisa. Wayyaaniin daba Dargii wajjin hojjettee Hawuzeen irratti nama hamma kana yeroo ficcisiistu uummanni Hawuzeen inni lubbuudhaan baqate kun hundumti isaa dhaqee Wayyaaniitti baqate. Wayyaaniin yeroo sana humna ishee guddifatte loltuu guddaa dabalatte jechuudha. Shaabiyaan akkasitti dhaqee lola kaasee yeroo Dargiin dhufee boombiidhaan asii gadi rukutuutti ka'u taankiidhaan jalaa uummata isaa mana isaa gubuutti yeroo ka'u uummanni dhaaba itti baqatu qaba. Dhaabi kun immoo dhufee irratti lola gumaa isaa ba'a jalatti baqata dhaabatti amma Oromoon abaxallaa bakkee keessatti uummata qullaa hafe jechuun Oromoodha. Dhaabatti baqatu qabu. Lafatti baqatu lafa waa tokko lafa nama protectii godhu jaarmaan protectii isa godhu. Amma gaafa yeroo kanatti tokkoffaa nagaadhaan yaalee nagaan akka hin hojjenne bareera uummanni Oromoo. Loluu fi jaarmayaati hin jiru lafatti baqatu hin qabu. Ilaa kunoo amma kan inni itti baqatu harka diinaatti baqata kunoo. Gara Naazireediitti gara maalootti asii ol baqata biyya diinaa lafa diinni kontiroolii godhu keessatti. Isaanii taaktika kana beekaadha. Lafa isaan ofii kontiroolii godhanitti dargaggoo keessaa duguuguudhaaf ficcisiisuudhaaf jedhaniitu lafa kanatti ol baqate inumayyuu buusaa namoota nuyi beenu namoota dhiigi isaanii harki isaanii dhiigaa laqqate kanatu deebi'ee warra nama fixaa turetu buusaa buufnaadha. Buusaa buusuudha. Isaantu buusaa buuseetu uummata Oromoo qubachiisa. Qoosa akkasii qoosaa jiru uummata Oromoo irratti. Qoosa akkasiiti kan qoofamaa jiru. Maaliifi sadarkaa kana geenye? Maaliif adda nageenye? Maaliifi uummanni keenya jaarmiyaa jabaa jaarmiyaa gumaasaa baasu. Jaarmaa isa protectii godhu. Jaarmaa isa haguugu hin qabu. Lafatti baqatu hin qabu. Akka yeroo Shaabiyaadhaan uummanni Eertiraatti baqate. Akka yeroo Tigree uummanni Tigiraa itti baqate.
waan akkasii kana hin qabu uummanni Oromoo. Kanaafitu bakkee abaxallaa irratti akkasittiin dirree irratti dhumaa jira. Har'agaa crucial momentiin kan inni dhufe. Inni nuyi waggaa meeqa dubbataa turre. Hoggana biyya keessaa baafadhaa. Jaarmaa mataa keessanii baafadhaa. Waan qabdanii lolatti bobba'anii jechaa turre har'a kunootti gaa. Amma hin dhufe gaa deebi'e. Kanaafi jaarmaan otoo jiraate sabi keenya lafatti baqatu qabaata. Lafatti boqotu qabaata. Dargaggoon lafatti lola isaa qawwee isaa dhaqee kaafata. Kanaanitu silaa lolata ture. Har'a kun hin jiru. Kanaaf rakkina guddaa keessa jira uummanni Oromoodha. Kan biraan kan hin jechuu barbaadu uummanni Oromoo jaarmaa akkamii dhaabbachuu barbaachisa. Maaliin lola inni jedhu kuni gaaffii guddaadha. Hundumtuu ala hin ilaalinaa. Ala ilaaluudhuma hin barbaachisu. Hooma tokkoon argattan. Alli kuni yoo saantima sitti erge dargaggoo dhaggeeffadhu. Information sitti barbaada. Saantima namni addanaa si ergu. Interested attachedidha. Communication line naabanii siin jedha. Kana keessatti riskii guddaa raanii goota. Kana keessatti wayyaaniin interceptii gooti. Hin dhaggeeffatti. Hin funaanti. Dhaadheetu siini si balleessita. Gargaarsoo barbaaddeef icciti guddaadhaan naamusa guddaadhaan of ijjeeruu qabudha. Tusirra jira. Mi'a lolaa inni jettu kun immoo inni itti baattu eeboon kee cuubeen kee mi'a lolaati. Dullaa danqaraa isa dhedheeraa kana guurtanii yaa'ina. Waan gaggabaabaa dhagaa amma warra Palestiiniyaan ilaala dhagaa harkatti guuttatanii deemu. Dullaa harkisuu dadhabaniitu yeroo fiigan itti wal xalafanii wal kuffisanii wal fixu. Kanaaf hin barbaadan. Garuu dhagaan more effectiveidha. Utuunni isa tokkotti alaammatee tokko sun dhagaadha yoo dabbarte adda isaa kuttee lafa buuftee qawwee irraa fudhachuu dandeessa. Kanaaf waan qabdan ilkaan keessanii itti fiddanii qawwee irraa fudhattanii biyya abbaa keessan keessaa habashaa baasuu qabdu. Kanaa gadi Oromoon tasa eessa ga'an jiru. Kana beekuu qabduun jedha. Kan biraan immoo waa'ee propagaandaa alaa deemu kanaati. Warri alaa propagaandaa abuufu kuni baay'eensa warra Itoophiyaa ijaaruu barbaadudha. Warra short kartiidhaan taa'itaatti ba'uu barbaadudha. Warra Itoophiyaa dimokiraatessina jedhudha. Itoophiyaa dimokiraatessina jedhanii maal jedhanii yaalanii wayyaaniin ilaa saantima tokko irra keessu nama tokko. Kanatu galuu fi dide nama keenyaaf. Saantima tokko hoduu alaa kana dhaga'a. Inni alaa kuni karaa baalee utuu hin ta'in karaa boolee galuu barbaada. Kaarpetii diimaan afamee beeta mangistii keessa galuu barbaada. Hin beeku isa dhiirri keessa darbe. Yeroo matireeyeesiin abiddi irraa boba'u. Yeroo lafaa gubatu akka isaan itti keessa darbanii dhufan baruu fi galuu fi dide warra alaa kana. Akkuma qalbiitti warri westii kun isaan gargaaranii baaqoo fuudhanii dhaqanii achi isaan kaa'u. Wanni akkasii hin jiru. Isaan lolanii dhufan yoo dhiira taatan gadi ba'an lolaa jedhan ijoollee. Kanaaf har'a jaarmiyaa irratti du'a. Jaarmiyaa isin barbaachisa. Jaarmiyaa ijaarradhaa. Shira wayyaanii kan immoo gadi taa'aati hin jira. Yeroo isheen akshinii tokko fudhattu maaliif fudhatte? Maaliif kaate har'a? Maaliif haasofte? Maal jechuu barbaaddeessa jedhu analaayizii godhaa ijoollee. Kanaa gadi wanti nu baasu hin jiru. Isa alaa afarsan kana isa alaa iyyan kana hin dhaggeeffatina. Ilaa bilisummaani tii paartii miti. Bilisummaani dhiigaan dhufa. Bilisummaani afamuuzii keessaa dhufa ijoollee. Ilaa waan tokkoon isinitti hima. Examplii Maa'oo Seetuun isinii kennu barbaada. Maal jedheen laga biyya abbaa isaatii keessattitu lolataa jira. Jaapaan imperializim, Ameerikan imperializimii lolataa jira. Maa'oo Seetuun. Warri gaazexeessonni Faransaayii dhaqanii gaaffii godhaniif. Atoo kunoo laga kana keessa jirtaa. Nama alaa propagaandaa sii afuufuu qabdu. Nama alaa sii dubbatu qabdu. Nama demonstreeshinii sii ba'uu qabdu. Asitti ukkaamamtee haftaa jedhanii. Yeroo kana jedhanii maal deebise beektu? Itti kolfe. Itti kolfee ilaa jedhee. Propagaandaa kan naa dabarsu isinii jedhe. Ani jangalii Chaayinaa keessaan shaayinii godhe. I will shine from the jungle of China. China keessaanii shaayinii godhaa jedhe. Namni hundumtuu utuu hin jaallati waa'ee godha gaa'e. Kanaafi
Jangilii Oromiyaa keessaa shaayini gochuu danda'u qabdu. Namni dhufee isin barbaadee information argachuu qaba. Isin nama bira dhaquun isin irra hin jiru. Ala kanaan nama tokko hoyuu qabaachuu isin hin barbaachisu. Hojii keessattuu nama isinii hora. Hojii keessattuu fira isinii hora. Inni alaa iyyu kuni gaafa sana isin jala hiriira. Ilmaan Oromoo har'as boris bilisummaa ala wanti si baasu hin jiru. Kana mataa kee keessatti qabadhu. Kana mataa kee keessatti qabadhu. Bilisummaa ala wanti si baasu hin jiru. Republic of Oromiyaa ijaarrachuu qabda. Isa ijaaruudhaaf jaarmaa si barbaachisa. Jaarmaan kun har'aa kaasee akka itti biyya bulchu muuxannoo horachaa deemuu qaba. Burga nama wayyaanee yoo baqatte eenyu fudhata? Habashaatu fudhata. Warra Westiin kun abbaa barbaadanitti. Habashaa barbaadu isaan. Definitely Oromoon barbaadan. Habashaatti fuudhanii kennu. Kanaafitu organizationii jabaa biyya keessatti kan hundaa'e, kan biyya keessaa biqile, kan asii fachiin sochoomne, kan bishaan dhallaa akka bishaan dhallaa duu bishaan keessaa kan hin raafamne, kan qilleensi hin raafne, kan bokkaan hin balleessine achi keessatti biyya abbaa keetii keessatti biqilchu. Firri biyya keeti, firri kee laga keeti, firri kee daggala keeti, firri kee caakkaa keeti, irraa gadee, irraan olee bineensa biyya abbaa keetii keessaati firri kee. Fira tokkoon qabu Oromoon. Arabii fira keenya miti. Sha'abiyaan Ertiraan fira keenya miti. Jabuutiin fira keenya miti. Sumaalee nama tokkoon qabu. Garuu osoo humna qabaanne halkan tokkotti hundumti kun nu jala hiriira. Maaliifi risoorsii sana kokkee ishee akka nuyi qabannu beeku. Kokkee risoorsii sanatu nurka jira. Kanaafitu miilla keenyatti kufu. Ilaali ijoollee isinitti adima. Kan isin gochuun isirra jiru Democratic Republic of Oromiyaa dhaabbachuudhaaf xiyyeeffachuu duwwaatu isin baasa. Wanti isin baasu tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf immoo jaarmiyaa cimaa isin barbaachisa biyya keessatti. Lafatti baqatu argata. Lafatti hafuura fudhatu. Gumaa baafata deebi'e. Har'a gumaa namni baasuuf hin jiru. Har'a ilma haadha Oromootu sabbata ishee mudhii ishee hidhattee imimmaan karaa dhibba gadi naqaa. Utuu ilma qabdu akka ilma. Utuu dhaltee jirtu akka maseenteettitu ijoollee ishee awwaallanaa jirti. Boo'aa jirti haati Oromoodha. Yeroo Tigreen warqee biyya abbaa keenya asii gadi nattee ashandaa jettee sirbitu. Har'a Tigree tokko gumaa tokko du'ee gartanii beektu. Kumaatama yeroo Oromoon dhufu. Osoo namni tokko keessaa waa ta'eeti silaa Tigreen dhaabbattee yaaddi. Jarri kuni gumaa baafachuutti ka'aniiru jetti. Uummata Oromoo kan si baasu mudhii kee hidhadhu. Mudhii kee hidhadhu gumaa kee baafadhu. Kan si baasu kana duwwaadha. Kan si baasu waan takka hin jiru. Ilmaanni Habashaadha, ilmaanni Tigree akkasittiin sitti fincooftee hafuun irra hin jiru. Kanaaf biyya abbaa keetii keessaa baasuudhaaf imimmaan haadha keetii, imimmaan akkoo keetii, imimmaan akaakayyuu keetii isa dadhabee mana jiru, isa imimmaan gannaqu kan imimmaan isaa qoorsiif. Imimmaan haadha keetii qoorsiif. Imimmaan shamarree ishee gudeedamtuu kana qoorsiif. Imimmaan goota keetii isa rukutamee xiyyiitiin keessa deemee gogaasaa waadee ajjeesi imimmaan inni siree du'aa irratti boo'ee sana qoorsiif. Kanammoo hin dandeessaa hin goota biyyuma lafaa godhee siinaaraan hin ba'u. Kana gochuudhaaf Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Jabaadhaa. Yaada kan biraadhaan hamman deebi'utti nagaatti taa'a.